deemaniiru. Waggoottan torban dabre biyyattii gaggeessaa kan turan bulchaan Itoophiyaa bakkoota hedduu dirree waraanaa godhaniis baatii Oromiyaa naannawaa kaan irraa xiqqoo wayyaa turte. Ta'us ammoo waggaa torban inni Itoophiyaa bulchetti garuu baha Oromiyaatti uummanni rakkoolee hedduuf saaxilameera. Keessumaa gama diinagdeetiin uummanni Harargee cabeera. Jimaa Harargee akka hin sochoone kan uggure ministeerri muummee Abiyyi Jimaa bakka takkatti balleessuu hin dandeenyu malee ni dhabamsiifna jechuun ifatti diinagdee uummataa irratti dhaadatanis turan. Bulchaan Itoophiyaa kun amma uummanni baha Oromiyaa waggaa 6 dura abbichuu koo jechaa ture isa tufaa dhufuu hordofee Harargeetti imaluu isaaniiti. AGM maddeen waajjira ministeera muummeetti dhiyeenya qabanirraa akka odeeffatetti bulchaan kun uummata kana waliinis marii godhuuf karoora qabatanii turan. Odeeffannoon ministeerri muummee Abiyyi Harargeetti imaluuf jira jettu guyyaa akka irraa jechuun gurraandhala 11/2025 AGM kan dhaqqabde yoo ta'u imala isaanii kanaanis magaalaa Hararitti uummata bakka bu'oota Harargee ni mariisisu jedhamee ture. Maddi odeeffannoo keenya akka jedhutti ministeerri muummee Abiyyi imala amma Harargeetti godhan kanaan sodaa guddaa qabu turan. Uummanni baha Oromiyaa isaan jibbuu kan amanan bulchaan Itoophiyaa akkuma bara 2019 gaaffilee ciccimoon Harargee wayitaan dhaqe na mudachuu mala jechuudhaan sodaa qabu jedhameera. Ministeerri muummee Abiyyi ji'a tokko ol erga karoorsanii booda har'a akkuma Harargee dhaqaniin qamadii keessa dhaabbachuun suuraa kaanii maxxansaniiru. Abiyyi akkuma godina Harargee bahaa dhaqeen misooma qamadii bonee akka daawwate ibseera. Abiyyi gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa dabarsaniin tattaafachuu hojjechuuf ilaaluu yoo dandeenye Itoophiyaan deeggaramurraa kanneen biroo deeggaruu dandeessii jedhan. Arsiif Baaleetti qamadii oomishamu keessaa harka 70 uummata kan saaman ministeerri muummee Abiyyi amma Harargeenis Jimaa balleessitee qamadii oomishuu qabdii jechuu irratti argamu. Bakki amma ministeerri muummee Abiyyi dhaqan kun aanaa Mayyuu Mulluqqee ture. Mayyuun yeroo hedduu hidhattoota Somaaleetiin bakka itti Oromoon ajjeefamaa ture keessaas tokko turte. እንደ በረሃ የሚወሰድ ቦታ ነው። ከዚያም ቀደም ብሎ በርካታ ግጭት የሚደረግበት ብዙ ሰው ያለቀበት አካባቢ ነው። ቡልቻን ኢትዮጵያ ዋመሌ ሀረርጌ ደመኒ ቀመዲ ከይሰቲ ሱራ ሂንካኔም ኩኒስ ሲያሳ ኦፍ ደንደኤ ቀቡም ዱጉጉሩ ዲነግዴ ብየሰና ከንተኤ ፊ ሀረርጌዳፍ ሞ ጅሬኛ ከንተኤ ጅማ ዳበምሲሱዳፍ ከሮራ ቀባችሁ ደደቢ ንብሳ ከንቱራን አብይ kanaaf Harargee deemuun qamadii ilaalan. Jimaa ilaaluu caalaa dhabamsiisuun karoora isaanii kan ta'e Abiyyi waggaa tokko dura waa dubbatanii turan. AGM waggaa akka har'aa isin biraan ga'uun ni yaadatama. Ministeerri muummee Abiyyi bakka bu'oota hawaasaa Harargee walitti qabuun waajjira isaanii keessatti akkanaan dubbatan. Dhugumatti guyyaa tokkoon balleessuu hin dandeenyu garuu Jimaa guutummaatti ni dhabamsiifna jedhanii turan. Yeroon sun soomana akka bara kanaa ture. Uummanni Harargee qamadii qotuu akka qabu daddeebiin kan ibsan yeroo sana bulchaan Itoophiyaa Jimaan isa jireenya namaa balleessuu fi fuula namaa balleessu akka ta'ettis dubbachaa turan. Kanaafis har'a wayita Harargee dhaqan bakka Jimaan jiru dhiisanii bakka qamadiin jirtu deemuu filatan. Bulchaan Itoophiyaa osoo Harargeedhaa gara Finfinneetti ol hin deebine dura magaalaa Hararitti misooma kooriidarii hojjetamaa jiru akka ilaaluu danda'anis ibsameera. Oduu itti aanuun ministeerri muummee Abiyyi guutummaatti suuraan inni feesbuukii isaa gubbaatti maxxanse suuraa sobaa ta'uu Itoophiyaan cheek beeksise. Waggoota torban dabre gaaziin baheera hulaa galaanaa arganneerra jechuudhaan uummata Itoophiyaa sobaa kan ture bulchaan Itoophiyaa yeroo duraatiif dogoggoruu amanee suuraalee feesbuukii fi X gubbaatti maxxanse haqeera. Eda galgala dhaabbanni odeeffannoo qulqulleessuudhaan beekamuu fi mootummaa Itoophiyaatiin hoogganamu Itoophiyaan cheek Abiyyi irratti odeeffannoo sobaa qabee jiraachuu beeksise. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa suuraaleen aappilii fuula miidiyaa hawaasummaa ministeera muummee irratti maxxanfaman biyya biraa irraa kan fudhataman malee waan Itoophiyaa keessa hin jirre ta'uu dhaabbatichi beeksise. Ministeerri muummee Abiyyi kaleessa galgala suuraalee aappilii feesbuukii fi X gubbaatti maxxansuun oomishni aappilii biyyattii keessatti oomishamaa jiru guddachaa akka jiru himanii kun ammoo abdachiisaa ta'uu katabanii turan. Suuraaleen bulchaan Itoophiyaa fayyadaman guutummaatti Google gubbaadhaa daawuloo kan godhaman ta'uu kwaalitiin isaa ragaa baha ture. Erga namoonni hedduun dhimma kana irratti yaada laatanii booda Itoophiyaan cheek qorannoo gaggeesseen suuraaleen Abiyyi maxxanse takkalleen Itoophiyaa kan hin ibsine ta'uu hubachiise. Itoophiyaan cheek gabaasa isaatiin kaleessa galgala suuraan aappilii 6 akkaawuntii feesbuukii fi tiwutarii Abiyyi gubbaatti maxxanfaman
gadhiifamuu kaasee suuraaleen kunneen hundi biyya biraa irraa kan fudhataman yoo ta'u guutuun isaanii intarneetii irratti akka argamanis hubachiiseera. Fakkeenyaaf suuraaleen jalqabaatii fi lammaffaan Abiyyi fayyadaman aappilii Koortilaand Ameerikaatti biqile ta'uu ragaan deeggaree Itoophiyaan Cheek mirkaneesseera. Itoophiyaan Cheek odeeffannoo walitti qabeen aappiliin Itoophiyaa keessatti naannolee akka giddu galeessa Itoophiyaa, Goojjaan Ba'aa fi Gaamootti akka oomishamus ibseera. Haa ta'u malee suuraan fuula miidiyaa hawaasummaa Abiyyi gubbaatti qoodaman oomisha aappilii Itoophiyaa keessa jiru tokkollee akka hin agarsiifne mirkaneeffanneerra jedha Itoophiyaan Cheek. Aangoonni Itoophiyaa barreeffamoota, fakkiiwwanii fi viidiyoowwan akkasumas ammoo odeeffannoo birootis wayita qoodan dhugaa ta'uu isaanii jalqaba mirkaneeffachuu akka qaban Itoophiyaan Cheek hubachiiseera. Waggoota 7 dabre gaaziin argameera. Hulaa galaanaa